guyyaa irraa viidiyoo ajaa'ibaa piraankii ajaa'ibaa obboleettii koo Hayaat irratti dalaguudhaaf deema. Piraankii ani isii irratti dalagus inshaallah yoo rabbi irraa taate na deeggartiin piraankii kiyya irra na qarqaarti jedhee abdii qaba. Piraankii ani isii irratti dalagus maal seetanii reediyee jaartiin tiyyaa haati warraa koo jechuudha akka lammaffaa jaartii lammaffaa fuudhuuf heeyyama naa gootee jirti. Ati gama kan keetiin dubartii bareedanaa barbaadi jedhaanii mee tolesii barbaada rakkoon hin jiru naan jetti moo lakki akkamitti ayyoonni akkanaatu jettee lolti moo waan isin jettu ka waliin dhageenyu ta'an dhugaa dubbachuuf wanni kun piraankiidha malee osoo danda'ame iyyuu biyya kana keessatti mus jaartii lama fuudhu miti tama dura fuudhee iyyuu osoo warri kanarraa galfatu taate galchuu barbaadaa maalirraa akka iccireennaa baay'ee ilaalla mataa irra nu bahee jira kanaafu ani piraankii asii irratti dalaguudhaaf jedhee namoonni tokko akka moonni akkanaa yoo ta'e itti nu arrabsine isiniin jechuu barbaada. Gama kanaan dhugaa dubbachuuf viidiyoon nu ilaalamaan jiru viidiyoo keenya share like subscribe godha. Mee nu jajjabeessaa nu guddisaa baakkaachuu Oromoo isin malee maal qabna wal malee maal qabna viidiyoo keenya nu ilaalaa nu daawwadha. Yoo isin nu daawwanne jira faranjiin afaan keenya beektee nu ilaaltu chaayinaan afaan keenya beektee nu ilaaltu yoo nu ilaalle kamtu ilaala isin warra afaan keenya beektan nu jajjabeessaa nu guddisaa walirraa wal jalaa fuudha dabarsaa mee viidiyoo akka guddatu godha amma kanaafuu Hayaatas dhiyaattee jirti mee haga dhuma viidiyooti walii ilaalla. Aleen taa'u jira taasuma jirtaa yootu buna dedeemta. Reejii buna maal dhugaa ni taa'an waan taa'e. Maaf jarjara baakashin. Eessetti. Lalibadhaa beekta. Yoo dittan dhugamu. Ariifa. Uffuu deemuun barbaadu. Rakkin buna dedeemta bunni danfe. Ara dhimma jabaa tokkoof si dhufe. Kiyyaa immoo maan kee kun achiin siqu maaliin immoo maal fidde har'a. Jechuun ani dhuguma dubbachuuf kamiilanaa kun an takkaayyuu beektaa waa hunda keessatti waa'ee qubna garaatiif si dhufee hin beeku. Maal naftar alatu qubna garii beekne. Yoo nama san taate yoo nama qubna garii beeku taate akka waan qubna garii dalagduuf si dhufe. Wanni si dhufeef lijaachiin la lijaachuun jettee maal jette amaariyoota jechuun. Lijaachuun la lijaachi. Akka nuu kennitaniif dhufne jedhanii miti. Ana mooni dhufeef. Maaliin maqabaaree. Ilma siin qabu intala inshaallah for future. Ana mooni dhufeef. Jaartii akka jaartii lammaffaa fuudhuuf naa eeyyamte. Ti mata mana mau jalan apa tu jechuudha. Sadarmaan hanga kan immoo atillee gama kan keetii mee ijoollee daaskuraadhaa ijoollee beektu ijoollee hojii dalagattu. Jireenyi biyya kanaa beekta dubartii akkatti fudhanii baay'ee cimee jira. Idde dubartii dabalatanii hin jaan nama sirraa. Jireenyi biyya kanaa dubartii akkatti fudhanii baay'ee ulfaatee jira. Maaliif naa? Yoo danda'ame aga. Maal jechuun? Aga afurii fuudhu shari'aallee. Maal jechuun jedhee taa'ee jiran. Laaleetuma aga afurii fuudhaa jedhee. Innaa kanaafuu ana maal waa tarrate ageette. Maal tarrate suuqin dinnu. Dist maqayaa jedhe. Woxaa xaafitu. Jechuun waan san sirriin jenne. Amma eenyutu silaa lafa takka waggama waggaan itti deebi'i qoti isaanii jedhu eessi jira. Lafa jijjiiriitii midhaan itti facaasa akka midhaan gaarii baaftu jedhaa miti horii diireetu warri nama barsiisu. Lafti akkuma jirtu taatee madaabaraa irra jijjiiru siin jedhu walii. Lakkisan akkasii miti sirrii miti. Sanyii irra jijjiirta malee lafa jijjiiru. Akka aadaa keenyaatti illee lafa. Wada gaddaloo gaggabaa xuru. Wada gaddaloon galla jedhe lafa jijjiiraa yoo lafti tun takka asii waa baasu waa baaftu yoo tun asiin bishaan baay'ate xixiqqoo isii bishaan hin qabne jijjiiraa akkas itti facaasi jedhamidhaan. Deemaa laasoo barbaada. Innaa kanaafuu anama wada gaddaloo waan dhufetti yoo seenu anama dhimmi dhufeef dhimma kanaafi yoo ijoolleen jiraatan ijoolleen daaskuraadhaan ijoollee hedduu waliin naasaa amma yeroo baay'ee isii biratti illee waan onnaa dhufu itti haasa'ullee ni ulfaate jedhe jaartii biratti nama dubartiillee jala in kabala. Jana jirta? Laki itti haasa'e malee jana jenne. Which difference? Naa kanaafu saniif jecha xiqqoo isii amma mana keessa yeroo galan dimokiraasiin hin jiru beekta guyyaa hojiidha. Galgala immoo. Innaa maal ta'uu beekta? Innaa ammoo ta'uu hedduu ijoollee wayyuu si bira jiraatte waan jiruun daayyuu itti jaartii qabaa jaartii lammaffaatiif isin barbaadaa jedhi. Ilaa qabanii isaan ka jaartii lammaffaa horuman. Ati waan nama hundaayyuu akka kan keetti ilaalin gaa ati bari sammuu fi qabdu nama hundaayyuu madaalin
Kanaafu ati sitti moo wannuma tokko sitti moo maalati jaartiin ta'e hin fahin hayyamti gal waliigallee xumurannee waa hundaayyuu fedheetiin akka barbaadde ofii waa tokko sitti moo odoo isiin hayyamte hin fuutu inni mamaatitti hin fuutu wannu maalati fuutu nama waliin saba sabdeetiin hin fuune wannummaa maatiin ala ta'uu barumsa kee eegale na dhagaye barumsa kee eegale guddisi ammas amma dhiisi barumsa kee eegale maastarsi nan jenna amma barumsa eegalu qoy wannummaan hundinuu wanni ta'u wanni maatiin ala ta'u hin jiru jedhe maatii kiyya ima fuune kiyya ima fuune mi harkanatti facaasin kun waan jala sararanii waan murteeffadhe waan yoomiyyuu kaasuu hin dandeenye isiin maraatte waan yoomiyyuu kaasuu hin dandeenye isiin fayyaa qabdi si jammar isiin fayyaa qabdi fayyaa qabaannanii miti maal reefuu inni isiin sitti isiin jedhu osoo rabbiin dubartii akka ishii baay'isee jiraatee iyyuu jedha hin fuutu maal isiin ajaa'iba isiin takka maal isiitu jedhu kafuun dubartiin alama kanarratti jaartiin irra fuudhi jettu maybe yoo rakkina wayii yoo bakka without case uummata sun dubartiin akkasii dubartii fedha jaarsaa guutu mee akka jaarsasitti eeyyama kennitu jechuudha dubartii fedha jaarsaa guutu jedhamti dubartiin akkasiin argamu takkatti ana fuudhee bunni buna dhoofnu qoy dura waan irra walii gallee kaanee waan nama jenni kan irra walii gallee malee buna akkanaan dhuynu qoy waa fiijaan qabatan dhagaye ati maaltu tiroolchiisanii hin fuutu qabeenya kiyyaa toradhaa birrii kiyyaa toradhaa no attaa gaba aygarman attaa gaba hin fuutu ani kora buun ati isiin dhagaye anaaf ati isiin maraatee yoo barbaadde wallahi sumuni takka guyyaa sargiillee na biraan dhaabbatiin takka ani yoo barbaachisaa ta'e atillee diddeef yoo karaa kan keetiin illee ta'uu baate an karaa biraatiin illee janajjanee hima fuudhuu himan dhiifne ofii keejii kiyyarraa janajjantu sin ajaa'ibe akkanumaan galata hin dhabini kuni akkanumaan galata dhabuun tokko hin jira miti akkanumaan galata hin dhabini hima fuudha uma fidde san fidde malee himan fuune ani gaafa fuute obboleessa kiyyaa mitiiti kanas bakkaan fuutu obboleeyyan si'achuu ta'uu hin dandeenye baay'ee qabu kakuu walii gaddeemtu jahanuu haa farraman ishee obboleeyyan jahanuu haa murteessan jaha qaba jahanuu haa murteessan jaha keessa dubartii lama qaba jahanuu haa murteessan dhiira lama qaba anaa wajji nama lama kaazaa dubartiin arfanu ati yoo keessaallee jechuun achi faardaa baate waa wanni addinarraa buuftullee hin jiru beeyta isaan bas isaan arfanii fardarra bu'aa jechuun siyoo faardaallee si baafne yooma wanni ati fardaa jechuun maal jechuudha yoo nama keessaallee achi si baafne jechuudha kana waan ta'eef akkasii rabbi si haa isu waa hundaaf mabruuk akkanaan jettuun barbaada mabruuk nooyitu hin jiru akka mabruuk naan jettuuf si alile iduytu buna kana iduytu buna kana aboyaa iduytu birrii 15 gabbayee karaa irraa dhugamaan la takka hundaaba amane kiyyaa 4 iduytu buna kanas iduytu ila kuno iduytu ati maal dampe maal bunaan naguute iduytu buna barbaade birriitti yaa 4 deebijaatti araaraftu si yaada afuru ishee dhugee ba'uu danda'a. Deemjaartiin haaromsi. Haala maal bunaan naguute hin ta'a. Danfisiniif jedhanii isitti illee. Wayyaan inni osoo buna kana jala teetu lafa dhabde ani odoo buna kan kee gujaartii akka hin dhabne ka'ee ofirraa deema. Daawwattoota keenya kabajamoo biraankiin keenya kan guyyaa irraa kana fakkaata akkasuma haala kanaan itti muddaa fayyaa ta'a isiniin jedha hayat baay'ee aartee baay'ee balaan bu'ee kanumaafuu viidiyoo kennaa gadhuma ati cadhisiituma salaamu aleekum jedhi kaameraa maal goota barbaaddaan ima salaamu aleekum jedhi masi dhagaanii isaan sabarii qofaan dhagaanii salaamu aleekum warahmatullahi wabarakaatuh fakkiin kaatee danbeeku garuu maal isin fakkaate ati salaamu aleekum jedhi afaaniin jedhu oromootii ishee nagar imaayoon nagar no ittanaa kaleessa fuudhe tunu daa'ima maal go'a maasita imaayoon nagar maasita tuni daa'ima daawwattoota keenya kabajamoo akkuma dura isiniin jedhe dhugaa dubbachuuf ani Ibrahim kun barbaade malee tanaayyoo soori naagalchi naan jedhanii afaan mata kusoo waan dubbatanii jechuudha. Ifannee ingalchi dhugaan irra mallatteessee fi ingalchi dhugaan situ galchama. Maal kunaa jireenyu mataan isaatu nu galchuuf deemaati. Namnummaan nama ingaltuu lakki lumooliin akka taate. Namnummaan nama irraa galchisu nu argameeti ati yeroo kana bar namni jaartii naa galchisiin jedhee si dhufe. Namni jaartii kanas kaameraa teessoo qabu cufe. Intalatiyyaan barbaade jedhee namni naa galchisiin jedhee si dhufe.
xaaxamee Ala kasirraa ergatamaa xaaxaa qaba. xaaxamee kasirraa buusise. Xaaxaa maal qaban Akka waan ganaa lafaa akka waan lafaa kaatee bifa haaraan dhalattee si godhee bara. Daa'ima gartee bitee. ishee bakka Kanaafuu daawwattoota keenya sibicha